Yeroodhaaf maqaa kiyya himuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee aanaa aadaa bargaa ganda gaattiraanabee bakka jedhamu keessatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf akkuma gaheen maatiin kiyya gara mana barumsaatti na erganii hanga kutaa 7ffaatti baradheera. Haa ta'utii garuu sababa maatiin kiyya harka qalleeyyii ta'aniif kutaa 7 ol baradheen maatii koos ta'e of dubbisuun barbaanne. Erga kanaatiillee maatii kiyyatti meen gara magaalaa Finfinnee deemeen ogummaa baradheen yoo rabbi haala naaf jesse qarshiin argadhe gara biyya hambaatti godaaneen mataa kiyyaa fi isiniin jijjiiruun barbaada jedheen maatii kiyya gaafadhe. Isaan birallee filannoon gara biraa kan jirre waan beekaniif tolinaan jedhanii gara magaalaa Finfinneetti imala koon taasise. Ergan magaalaa Finfinnee ga'es intalli adaadaa kiyyaa haala naaf mijeessitee mana namaa galuun dalagachuun eegale. Haa ta'utii garuu baatiiwwan muraasa ergan hojjedhee booda mucaan durbii kiyyaa akkan magaalaa Finfinnee jiru bartee kottu qarshiin mana namaa kuni bara meeqa hojjettee yaada garaa keessiif keessii kottu na waliin ala baanee hojii gara biraa sin hojjechiisa naan jettee anillee haala mijeeffadhee baheen hojii humnaa garaa garaa waliin hojjechuu jalqabne. Isheen illee reefu dhiyooma kana magaalaa Finfinnee waan dhufteef Finfinnee sirriitti hin beektu. Anillee gaa kaayyoon kiyya yaada kiyyaa fi karoora maatii koo galma ga'u waan tureef mucaa durbii koo kanaan haala kam keessatti yoo ta'e magaala kana keessa hanga jirrutti dhiira kam waliin iyyuu hariiroo uumuu hin qabnu jedheen ishee gorse. Tole jettee afaaniin gorsa kiyya fudhattus haa ta'utii garuu guyyaa ani mana hin jirre jaalallee ishee manatti waammattee akka barbaadde waliin taati. Yeroo booddee waa'ee ishee yeroon dhaga'u dabareen waan wal gorsinuuf edaa namni afaanumaan qofaa dubbataayi jedheen taajjabeen karoora koof hangan danda'utti hin fufe. Dubartii jecha laafaa afaan dhiiraatu guyyomsa jedhamu mitiire anaan illee dargaggeessi tokko natti siqee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee baha koo fi galma koo bakka hojiitti illee na rakkisu jalqaba. Yeroo kanatti yaa obboleessaa ani ijoolleedha. Sa'aa kana jaalallees qabachuu haa ta'u jaalala eegaluun barbaadu kun kaayyoo kiyyaafis kaayyoo maatii kiyyaafis gufuudha jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti dargaggeessi kuni ani kaayyoo fi karoora kee tuquu hin dhufne na jaaladhuun siin jedhe malee ati immoo namarraa adda miti jaallachuus jaalatamus karoora kee eegdee milkeessuu ni dandeessaa jechuun natti dubbata. Erga kanaani ani jaalala eegaluu kan hin barbaadu biyya hambaa deemeen yeroon deebi'uudha hangasitti sin eega kannaan jettu yoo ta'e immoo obsiin eeggadhu jechuun isatti hime. Innillee tole jedhee guyyaa sanarraatii kaasee naaf bilbiluun jalqaba. Anis silaa kaayyoon kiyya qarshii walitti qabadheen gara biyya hambaatti maluu waan tureef qarshiin kiyya hanga garaa koo erga naaf ga'e booda paaspoortii baafadheen viizaa ergadhee naaf deebi'ee imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. haa ta'utii carraa ta'ee manni nagee gaarii waan hin turreef akka naaf jijjiiraniif dallaalaa tokkoof yeroo hedduun bilbila. Innillee mana naaf jijjiiree haalota garaa garaa erga naaf mijeessee booda gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Haala dubbii fi nama gargaaruu irratti baay'ee namatti tolu waan ta'eef yeroo naaf bilbilu yeroo kamuu boqonnaarra jira taanaan bilbila isaanan kaasa. Dubbii keessa jaalallee koo magaalaa Finfinneetti yeroon deebi'u waliin taanan jedheenii darbee dalbeellee kan hin bilbiluu fi addaan kuteen isa kana yaaduun jalqabe. Tarii yoonni naaf hin bilbille ta'ellee ofii kiyya bilbilee naasofsiisa. Booddee irratti tole jedheen gaaffii jaalalaa isaarree nan fudhadhe. Yeroo sana garuu anatti kan fakkaate akkuma kiyya bultii kan hin jaarranne yookiin immoo qofaa seeni. Haa ta'utii garuu yeroon duuba isaa qoradhu haadha mana nama qabu. Dhagaheen baay'ee gaddeen maaliif kana na gootaa nama na jaallaturraallee adda maaliif na baastaa gochaan kun dhuguma
hunduma ija namaas ta'e ija Rabbii duratti gaariidhaayii jechuu yeroon gaafadhu Rabbitu keessa kiyya beekaa dhugaa jirtus sinaaluu an haadha manaa nan qabaa haa ta'uutii garuu hangansi jaalladhe hangansi yaadu umrii koo keessatti eenyuufiyyuu bakka kennee hin beeku miira kanammoo Rabbitu na keessa kaa'e waan ta'eef sin dhiisuu sin fuudhaa jedhee naaf deebise. Ati otoo jaartii qabduu jaartii gara biraa kan barbaaddu Rabbiin hin sodaattu jedheen bilbilarraa cufachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu ani mataan kiyyasa baay'ee jaalladhee waan hin jiruuf darbeen nan bilbilaafi innillee bilbila kiyya too yaalin hin oolu guyyaa yaade qofa bilbileefiin waliin hin haasa'a. Haala kana keessatoo jiru jaartiinsaa mana namaa dalagaa waan turteef ofitti waamee waliin jiraachuu jalqaba. Anillee gaariidha jaartii kee waliin yoo jiraatte ani jireenya kee keessaa ba'uun natti hin ulfaatu jechuun nagaadhaan yeroon ofirraa gaggeessu maal taate obboleettii koo akka ani garaa guutuudhaan jaartii kiyyan jaallanne ishumtuu ni beektii wanta na qabetu jiraaf malee ofirraan gaggeessaa jechuun natti dubbate. Anis maraatu moo nama siin jedhu jaartii si bira dhuftee torbee tokkoon guunne irratti jecha kana kan dubbattu jedheen bilbila kiyya jalaa bilookki godhe. Haa ta'uutii garuu baatii tokko booddee jaartii isaa akka ari'ee hiikuusaa reyoonni isaa natti dubbannaan bilookki jalaa baaseen waliin haasa'uu jalqabe. battala natti dubbatus anaaf ishee gonkumaa nama waliin galuu hin dandeenyedha. An akka isheetiin hin feene isheen illee nan feetu kanaaf ofirraan baasee jedhe natti dubbate. Anis ati ammumaan amala akkanaa kan barte bor otoo nani sitti heerumeeyyuu reyaa gara biraa qabattee mana keetii jechuma akkasiin irra keessee naariitaa jedheen itti dubbadhe. Takkaa wal arrabsaa takkaa wal gorsaa walitti deebine. Haala kanaan otoo hin jiru akka carraa ta'e guyyaa tokko reyaan kiyya guyyaa boqonnaa ishee ana bira dhuftee mee nama kana haasofsiisi jedheen maqaa jaalallee koo kanaa toora feesbuukii ishee irratti barreesseen kennaafi. Sa'aatii tokko wal baran keessatti reyaa akka hin qabnetti dubbatee gaaffii jaalalaa jaalallee kootiin gaafate. Erga kanaa nama kana amanuunis ta'e waliin ta'uun haraam akka ta'e keessa kiyyatti mul'ate. Waliin taphadhuutii ergaa hanga galgalaatti waliin haasofte hunda iskiriinshuut godhii naaf ergi jedheen reyaa kootiin. Isheen illee akkuma ani jedhe naaf gootee galgala isaa baasii fi galii keenya erganitti dubbadhee booda si'a dhumaaf bilook godheen ofirraa sagaggeesse. Akka inni deebisee natti dubbatuuf illee carraan kennineefi. Haa ta'uutii garuu namni isa bira dhaqee gara koo dhufu hundi araaramaa jechuun na rakkisa. Mee hiriyoonni koo yaada keessan naaf qodaa. Jalqaba otoo haadha manaa qabuu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Haadha manaa qabaachuu isaa bareen dhiyeessus haadha manaa isaa ofirraa baasee si waliin jiraachuu malee hin fedhu jedhee deebi'ee na kadhate. Anis tole jedhee itti deebi'us guyyuma tokkotti hiriyaa kiyya gaaffii jaalalaa gaafatee akka ishee arguu barbaadu fuudhuuf illee fedha akka qabu yeroo sa'aatii tokkoon guunne keessatti dubbii kana itti dubbate. Nama akkanaa waliin jiraachuun baay'ee natti ulfaatee araaraa fi dhiifama isaa fudhachuun dhagaa natti ta'ee yaada kiyya simbira fedhadheera. Mee hiriyoonni koo immoo seenaa fi rakkoo kiyya dhageessan yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite siniif dubbiseen hin ga'a. Akka sirnarraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokkorraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa maal gochuu akka qabdu komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937
6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaan gaa walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.